Damee turizimiif xiyyeeffannoo addaa kennamee hojii hojjetamaa jiruun bakkeewwan hawwata turizimiif oolan garuu waggoottan dheeraaf xiyyeeffannoo dhabanii turan hedduu isaaniif aduun baatee ifatti bahuun hawwata turizimiif ooluun madda galii biyyaa ta'aa jiru. Keessattuu pirojektoota maaddiin biyyaa fi maaddiin shaggariin bakkeewwan misoomaa jiran hedduudha. Isaan keessaas misoomni loojii Haroo Dandii isa tokko. Loojii Haroo Dandii wayita eebbisiisan haasaa taasisaniin ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed misoomni naannoo kanatti hojjetame naannicha misoomsuun hawwata turizimiif oolchuu bira darbee seenaa gootota Itoophiyaaf aarsaa dhiigaa kaffalanii mul'isuuti jedhaniiru. Naannoo kana misoomsuun seenaa naannoo kanatti dhokate baasuu waan ta'eef uummata naannoo kana Itoophiyaadhaaf gumaacha guddaa godhe. Gootota baay'ee oomishe. Gootummaa Itoophiyaa gaafa kaasnu safaruma kana. Waa'ee gootummaa, waa'ee lolaa, waa'ee biyya tiksuu, waa'ee bilisummaan kaanaan Habtee Abbaa Malaadhaa, Garasuu Dhukiidhaa, Jaagamaa Kelloodhaa, Kabbee Buzinashii, Baalchaa Abbaa Nabsoodhaa, Mulgeetaa Buliidhaa hunduu asii ba'an. Goonni Itoophiyaa uume, Itoophiyaa dhaabe kan uumame asii. Wanciif Haroo Dandii asitti misoomsuun guddina saffisaa Itoophiyaan damee turizimiin galmeessaa jirtutti fufsiisuu keessatti shoora olaanaa akka bahatan taasisuun cinatti bu'uuraalee misoomaa qonnaan bultoota naannichaa fayyadamoo taasisan hedduu of keessaa kan qabate ta'uu Dr. Abiy himaniiru. Uummanni keenya asii gabaa deemuudhaaf kanaan dura yeroo dheeraa irraa fudhata ture. Amma asii as gorii daandii baasaa jirra. Asii Amboo, asii Walisoo daandiin ba'ee jira. As keessattis akkuma agartu daandiin babal'aa uumamee jira. Kun qonni oomishti nama dhufu agarsiisuudhaafis gabaa baasuudhaafis qonnaan bulaan keenya fayyadamaa akka ta'u hin godha. Gama turizimiidhaan dhugaa dubbachuuf naannoo Wanciif naannoo Dandii miidhaginniif uumamni naannoo kanaaf kenname baay'ee adda. Garuu miidhagina sana arguudhaaf as dhufanii itti gammaduudhaaf daandiin hin jiru yoo ta'e dhuftee bakka boqottu hin jiru yoo ta'e namni dhufuu hin danda'u. Kanaaf kanaan dura dhufnee kan hin beekne. Amma garuu namni alaas namni biyya keessaas woo dhufee waan uumamaan arguun hin gammada. Wanti hojjetame kun bareedaa waan ta'eef guyyaa lama sadii bulee keessa oolee itti gammadee seenaa naannoo kanaa uummata naannoo kanaa bareedeemuudhaaf gumaacha guddaati kan inni qabu. Biyya misoomtee fi badhaate dhaloota dhaalchisuuf hiyyummaa baroota dheeraaf ittiin gidirfamaa turre keessaa ba'uuf daandiin tokkoof tokko misoomaa kan jedhan Dr. Abiy goototni darban dhiiga isaaniin biyya itti fufsiisaniiru nutis isaan irraa barannee jalqabbii gaarii jiru itti fufsiisuuf hojii qofaarratti xiyyeeffachuu qabnas jedhaniiru. Hojii malee biyyi ijaaramu hin jiru. Habtee Abbaa Malaa, Baalchaa Abbaa Nabsoo, Garasuu Dhukii dhiiga isaatiin biyya ijaaree jira. Anaaf isin immoo har'a dafqa keenyaan biyya ijaaruu qabna. Biyyi ijaaramee dinagdee of danda'a ta'e namni tuffatamuu hin danda'u, dhiibamuu hin danda'u. Namni iyyoomee jennaan iyyeessi tuffatamaa, jibbamaa, dhiibamaadha. Iyyummaa keessa bahuu dandeenye jennaan namni dhiibuu, namni irraa saammachuu hin danda'u. Boo'ichi guute kuni maaliif saamuu hin dandeenye namni? Saamichi sun dhaabbachuu akka danda'uuf guddachuun baay'ee murteessaa ta'a. Uummanni keenya jalqabbiin akka walii galaa jiru gammachiisaa ta'uu isaa hubatee ammas jabaatee tokkummaa isaa eegee gara hojiitti bobba'uudha. Dhumarrattis Dr. Abiy misooma barbaadamu fiduuf xiyyeeffannoon keenya guutummaan guututti kaayyoo keenya irra qofaa ta'uu qaba jechuun ergaa isaaniin yaada isaanii guduunfaniiru. Bitaa mirgaa wanta afarsamu dhaggeeffachuun gaarii miti. Ija keenya waan barbaannu sanarraa osoo hin kaasin xiyyeeffannaa addaatiin waan barbaannu ilaala halkanii guyyaa hojjechaa raawwachuu yoo dandeenye bakka milkoofni sana gahuu dandeenya. Bitaa mirgaa waca dhaggeeffannee qalbii keenya hiraa deemnaan garuu bakka feene sana gahuu hin dandeenyu. Kanaaf xiyyeeffannoo haa hojjennu waan nu yaaddessu hin jiru. Gama hundaan haala gaarii irra jirra. Waan nu mudatu hunda sirreessaa, waan nu qo'atu hunda ce'aa darbuu dandeenya. Tokkummaa keenya eeggannee hojiitti jabaannee wanta akkasii kana babal'isuu akka dandeenyuuf ergaa koo dhaamfachuu barbaada.